Wanti ajaa'ibee hin dhiifne. Birrii kudhan sanaanii ciree nyaachuuf jedheen laaqana yaadda'e laaqanarra gaafa geenyu laaqana nyaachuuf jedheen irbaata yaadda'e irbaata gaafa geenyu isan boo ittiin buraayyuutti galuu yaadde lafa diimiin buraayyuutti galaa markaattoodha. Ganamallee nyaanne guyyallee nyaanne galgalallee hin nyaanne abdiin maal akka jedhame yaan hin beeku. Kabajama ulfaata obbo Adeedaa Junaayid Sooressa keenya abbaa Biraaytan kaampaanii nu jidduutti nagaafachuudhaaf nutti dhufanii jechuudha. Osoo nun tuffatin osoo of hin tuulin bakka jirrutti nuuf gadi ja'anii kabajaa Tajir martuu obbo Adeedaa Junaayid gaafa inni dhufamillee deeggarsa guddaa godhuudhaaf osoo jalaan hafin har'alee bakka inni jirutti fayyuu isaatiif dhaqee gaafate jechuudha. Kadir martuu walaloo bareedduu illee baasee fi ture karaa fuulduratti kan waliin daawwannu ta'a. Mee kan aanu kun maali? Sagantaa teenyetti osoon seenne waan mataan Ortodoksii Raashiyaa Peetiriyaak Kiiril dubbate tokko daawwattoota keenyaan geenya. Maal jedhe Peetiriyaak? Dhihootan ibsa miidiyaaf kanneen addunyaan guutuun islaama ta'uuf jirti je'ee sodaa qabu kaase. Ajaa'iba! Kanaaf ragaa maal qaba? Akka inni dubbatetti namni jabeessee kiristaanummaa hordofu akka malee xiqqaatee jira. Hundi keenya qananiin turuu filanne. Beete kiristaanni keenya qullaadha. Bakka qullaa goone tana hunda islaamaatu guutaa jiraa jedhe. Allahu akbar. Akbar karaa bahunduraatitti islaamummaan akka addunyaa kana wal gahuu fi akka addunyaa kana haguuguu sodaataa jiranii jechuudha. Kanaaf islaamummaan karaa dhugaatti karaa haqaati. Haqamoo namni karaa fuulduraatti arguu hin oolu fakkaata. Akasi salamata indaganne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Ifaa Boruu. Ejjen har'as walitti deebineetiin jirra. Qophii keenya gaggabaaboo asirraa waa hedduu hubachuu fi barachuu dandeettan jechuudha. Warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuu akkuma beekamutti indagatinaa hin irraanfatinaa isiniin jedha. Chaanaaliin kunillee chaanaalii Kinookuma galuudhaaf subscribe takka lama jedhamtee waan lakkaa'amtuudha. Chaanaalii kana guddisuun isinirra haa jiraatu. Chaanaalii waa hedduu waan khayrii isin qaqqabsiisuu fi odeeffannoo yeroo waqtaa isin biraan gahuudha. Kana ta'uu isaa hubattanii like gochuu, share gochuu, subscribe gochuu. Harka isin dhukkubaadhe subscribe yeroo bira geettan gochuu danda'uu qabdanii jechuudha. Mee akka itti aanu kanatti qophiiwwan adda addaa akka waliin daawwannu ta'a. Hanga dhumaatti nu waliin turtii gaarii. Waan si ajaa'ibeesin dhiisne guyyaa tokko birrii kudhanan qaban ture. Birrii kudhan sanaanii sirriitti dhaggeeffadhamee yaada waan kana dhugaa rabbi waan akka malee garaa nama nyaatudha. Ciree nyaachuuf jedheen laaqana yaadda'e laaqanarra gaafa geenyu laaqana nyaachuuf jedheen irbaata yaadda'e irbaata gaafa geenyu isan boo ittiin buraayyuutti galuu yaadde lafa diimiin buraayyuutti galaa markaattoodha yaadda'e akka buukoo oolee akka buukoo ganama ka'e oolee bulee ganama tiraanspoortii sanaan naannootti deebi'uuf gara buraayyuutti deebi'uuf jedhee nuni birrii sana of keessatti qusachaa ture. Lakkaa mucaan ani wajjin jiru maallaqa barbaada maallaqa kiisii godhaatu warra fudhateera gaafa naqee konkolaataa yaabbadhee kaffalaagaa isaa gaafa jedhanii maallaqi ani qabu suni hin jiru agarte ganama qursii dabarsee laaqana dabarsee irbaata dabarsee geejjibaa fidha kanan kaadhe maallaqicha gaafa nan kaffala jedhu hin jiru asiinan seenaa hin jiru gaafa kana konkolaataa keessa dhaabadheen boo'ee birrii dan waan jalaa badee natti fakkaati. Wallahi baay'ee natti dhagaame namoonni hin na'an rifatanii anillee dhaabbadhee mimmaan qof keessa dhangalaase. Wanti na yaachisu utuun ciree nyaadheera ta'e. Maallaqi jerga baduun isaa namni utuun immoo yookiin laaqana nyaadheera ta'e buskuutii makoo sana yookiin immoo utuun irbaata koo nyaadheera ta'e lafa deemee gara jabaadhee nangalan ture. Amma baay'ee beela hin jira. Lafa deemuu hin danda'u. Nama itti himadhu hin qabu. Annaa baay'inatti dhagame namoonni maal taate maallaqa gatiin jedhee meeqa gatiin hin beeku garuu maallaqa gatiiran jedhee wallahi birrii 350 walitti naqame konkolaataa sana keessatti harka koo kiisii keessa kaadhee galee nyaata ajaa'ibaa nyaadhe isa dhugaa duletii fi xibsi walitti dabalee fixuu dadhabee na dhukkubee wallahi. Waira kasana naannoo sana birrii 70 waan feete nyaata naannoo buraayyuuti yeroo sana. Amma hin danda'u waan quufu natti fakkaanne isa namichuma beela'ee oolaa dhiisee ndaaqqoo dhiisee reetti dhiisee sangaa qalee
xiqqoo gaafa nyaatu kanumaaf jedheen sangaa koo kaleessa jedhe sana akkasuma ta'e kanaaf akka. Yaa qophii bareedduu yaada bareedduudha. Namni mudannoon akkana isin mudatee beeku jira laata? Mudannoon akkana kun taree nama mudata. Abdii Raggaasaa nama yeroo as qalu kana gara amantii Islaamummaatti dhufe haalli gaariidhaan daawwaa geggeessaa jirudha. Rakkinni kana fakkaata jechuudhaaf asirraa barnoota iddoo godhatan jedhee abdiin qaba. Yeroo rakkatee ani dhiibbadhu hamilee dhabee si malee eenyuu kan dafee dhufe yeroon gaakkabe dhukkuba kana koo wal gaggaafatu wallaansa isaa hangaruu ta'e si furmaanisa. Kadir martuu bifa addaa kanaan obbo Yaadataa Junaydidhaaf walaloo baase yeroo dhibee kan kooti yeroo ani rakkadhee dhiphadhu dhuftee na bira dhaabbatte antee ta'utti hedduu gammadee jira jedha. Mee haasawa isaaniillee haasawa gaggabaaboo isaan taasisan ka waliin dhageeffannu taana itti hafoomu. Uummanni Oromoo bifa adda addaatiin Kadir Martuutiif tajaajila kennuu wajjin nama Obbo Junaydii moo nama gahee hedduu taphatee fi akkasuma immoo namoonni hedduu nama isinatti argaa jirtan kun nama Kadir Martuu biraa gadi fageenyaan dhaabbate jechuudha. Kana ta'uu wajjin irraa hin hafne bakka inni jirtu illee dhaqanii gaafatanii mee itti aansuudhaanii waa'ee Raashiyaan waa'ee amantii Islaamummaan karaa fuulduraatti maal ta'a jedhamee yaadamuu fi sodaachifamaa jiru hanga qophii sadumaatti waliin haa dhageeffannu isiniin jedha. Sagantaa teenyetti osoon seenne waan mataan Ortodoksii Raashiyaa Peetiriyaak Kiiril dubbate tokko daawwattoota keenyaan geenya. Maal jedhe Peetiriyaak? Dhihootan ibsa miidiyaaf kanneen addunyaan guutuun Islaama ta'uuf jirti je'ee sodaa qabu kaase. Ajaa'iba! Kanaaf ragaa maal qaba? Akka inni dubbatetti namni jabeessee kiristaanummaa hordofu akka malee xiqqaatee jira. Hundi keenya qananiin turuu filanne. Beete kiristaanni keenya qullaadha. Bakka qullaa goone tana hunda Islaamaatu guutaa jiraa jedhe. Allahu akbar. Itti fufuun yeroo dhihootti addunyaan guutuun Islaama taati. Raashiyaa fi Awurooppaa wanni jedhan ni baddi. Islaamaatu addunyaa bulcha. Biyya Jarman keessa kiristaanonni dhibbeentaan 30 manguddoodha. Warra soorama bahe. Kana jechuun muslimni Jarman dhibbeentaa 70 akka waan ta'eetii jedhe. Haaya, itti yaadeetuma jedhee moo afaanii baate? Mooj gaazixeessituun Raashiyaa keessa hojjattee gaafatte. Maal deebiseef? Raashiyaa keessaas kiristaanonni tapha kubbaa miilaa fi konsertiilee muuziqaa irratti hirmaatanii guutanii taphatan. Garuu beete kiristaanaan dhaqan. Musliimoonni garuu masjida guutanii salaatan. Mooskoo keessa addabaabayii irratti musliimoonni dhibbootaan lakkaa'aman bahanii guutanii salaatanii jedhe. Waanuma addaa himta. Peetiriyaak itti fufuun Awurooppaan amantii irraa waan fagaatteef baduuf jiraatti. UK keessa maqaa Jaaqobitti aanee maqaan Muhammad heddumminaan moggaafamuun dhibbeentaa 49 gahee jira. Amata shan booda garuu sadarkaa tokkoffaa qabata. Bruseles keessaas haalli mul'atu kanuma. Awurooppaa keessatti musliimoonni maatii hedduu qabaachaa jiran, hedduu dahuu jaalatan, ilmaan arkatanis islaamummaa irratti guddifatan. Kanaaf islaamni deebi'ee akka addunyaa hogganu natti mul'ata. An amma jaarsa umriin ture ta'uun kiyya na gammachiisa. Gaafa muslimni akkasitti lafa qabatu ani hin jiraadhuu jedhe. Jaarsi akka malee sodaate fakkaata. Dhugaa jirtu lafa kaa'ee akkam? Haasawa Peetiriyaak kana hoggaan dhaga'u hadiisa Tamiim Addaariin odeessina yaadachiise. Ergamaa Rabbii Muhammad sallallahu alaihi wasallam لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر جئ هم دوما دنياتنا بكال كني في قيان دين كون قوف جرا
Rabbiin nama hundaa islaamummaa ni dhageessisa. Manneen magaalaa fi gandoota hunda diin kana galchuuf jira. Namni diin kana fudhatee amane jabeenya islaamni qabuun jabaata. Namni diin haalli islaamummaan itti deemaa jiruu fi haalli addunyaan islaamummaa sodaachisaa ittiin sodaataa jiran kana fakkaata. Rabbiin amantii islaamummaa hundumaa fuudhu jenna. Warroonni chaanaalii kanaaf hawwatan subscribe, like, share gochuun dakkatanaa isiniin jedha. Hanga qophii isaa biraatti walitti deebinutti turtii gaarii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.